otoo hin ta'in cubbuun kun bifa adda addaa qaba jechuudha. Tokkummaa gadhaanaa Waaqayyo hin barbaadu. Tokkummaa karaa adda addaa salphaa waan ta'eef uumamu miti Waaqayyo kan inni barbaadu. Waaqayyo kan inni barbaadu tokkummaa inni keessa jiraachuu isaatiin uumamu barbaada. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Kanaaf hundeen dhalachuu isaatii akka nama dubbadhee kontribiuutii kan itti godhe hundee dhalachuu isaatii keessaatii inni guddaan Waaqayyoon yaada isaanii keessaa baafachuu. Yeroo Waaqayyo yaada namaatii fi tokkummaa namaa keessaa ba'u immoo namni gara salphaa ta'e sanaatti harkifama. Isa kana hubachuun keenya baay'isee barbaachisaa. Egaa booddee waa'ee qorichaa dubbachuun keenya nafu qorichisa Waaqayyoon deebisuu akka inni ta'e egaa asuma kaanii ilaaluu hin dandeenye jechuudha. Inni lammaffaan immoo tuqaan koo inni cubbuun kun akka dhalatuuf godhu. Dhimmi inni lammaffaan dhimma waldaan hojjechuu dhiiftee booddee ta'e akka inni ta'e sagalee Waaqayyo dubbata. Dubbii koo kana cimsachuudhaaf xiqqoo tokkotti sin geessuu hin danda'u. Sagalee Waaqayyoo gaan iddoo bal'aa sin geessuudhaaf barbaada. Manni Waaqayyoo dhiiraaf durba mana dhaabuudhaaf kan barbaachisan akka isaan ta'an sagalee Waaqayyoo hin dubbata. Maal jechuudha? Addaan qobaa ta'uun isaaf hin ta'u gargaartuu kan taate jedheetu Waaqayyo lafee cinaacha isaa keessaa fuudhee Addaamiin durba dubartii godhee uumee gara isaa fide. Maal jedha sagaleen Waaqayyo? Addaam yeroo ishee argee amma reefuu ta'e jedhee gammade jedha. Akka isheen isarraa adda taate otuu beekuuti Waaqayyo gidduu isaanii akka gale waan beekuuf Waaqayyo irraa dhaqee fudhate jechuudha. Waa'ee homosexuality kanaa yoo karaa adda addaa rakkina biyya kana keessa jiru ilaaltan namoonni ofii isaanii cubbuu kana jala of galchanii nuyi homosexualidha jedhanii of waaman baay'een isaanii kanaan dura mana dhaabanii warra turan akka isaan ta'an arguu dandeessu. Gaa'ila jiksanii mana jiksaniitu gara cubbuu kanaatti galu. Maaliif jettanii yoo gaafattan mana isaanii keessatti tokkummaa isa Waaqayyo uumuudhaaf jedhe geggeeffachuu yeroo dadhaban waldaan barnootaan gaa'ilaatiif mana ijoollee isheetii keessatti hojii hojjechuu yeroo dadhabdu gaa'ila sana dhiibuu yeroo dadhaban gara waan salphaa isa ta'e dhiiraaf dhiira durbaaf durba gidduu jiru tokkummaatti galagalu. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf hundeen dhibee kanaa hojiin hafuuraa hojjetamu dhiisuun isaas akka ta'e sagaleen Waaqayyoo kanas dabalee nutti hima waan ta'eef egaa eessaa dhufee rakkinni isaa maalii isa jedhuutii fi deebii kana fudhanneetu gara isa itti aanuutti ceena. Cubbuun kuni ija wangeela Waaqayyoo fuulduratti attamitti ilaalama isa jedhu yaada kana ilaaluudhaafan barbaada. Dogoggora mana Waaqayyoo keessa waa'ee hubannaa cubbuu jiru kanaan qabee dubbachuudhaafan barbaada. Yeroo kanatti inni jalqabaa cubbuun hundumtuu tokko kan jedhudha. Dogoggorri kun hafuurri amma dubbannu kana irratti waldaan akka dammaqneef kan godhe keessaatii inni guddaan cubbuun hundumtuu kaataagorii isaa tokko. Ija Waaqayyoo duratti hatuunis homosexualitynis tokko isa jedhu hubannaa waldaa keessa jiru akka inni ta'e hubachuu hin dandeenya. Garuu sagaleen Waaqayyoo kana dhugaadha hin jedhu hin deeggaru. Inni lammaffaan dogoggorri jiru cubbuu alatti hojjetamuuf cubbuu mana Waaqayyoo keessatti hojjetamu gita tokko irra kaa'u yookiin sadarkaa tokko irra kaa'anii ilaaluutu dogoggora guddaa akka inni ta'e nutti hima sagaleen Waaqayyoo. Namni baay'een waa'ee rakkina kanaa yeroo dubbatan maali? Noo isaan wajjin oolla. Maali? Isaan wajjin nyaannaa, isaan wajjin dhugnaa, lafa hojiitti hin arginaa jedhanii yeroo isaan dubbatan hin argina. Kun garuu akka dhugaa sagalee Waaqayyootti yeroo ilaalamu cubbuu alaatiif cubbuu mana keessaa Waaqayyo ija tokkoon akka inni hin ilaalle sagaleen Waaqayyoo irra deddeebi'ee nutti dubbata. Inni sadaffaadhaaf inni dhumaa cubbuu namoonni amantoonni yookiin immoo namootni biyya lafaa hojjetaniif
cubbuu geggeessitoonni hooggantoonni saba Waaqayyoo hojjetan addaan baasee kaa'a sagaleen Waaqayyoo. Ulaagaa inni cubbuu hooggantootaatti ilaalu guddaadha. Cubbuun dura buutotaa, cubbuun tajaajiltootaa, cubbuun bishooppotaa, cubbuun geggeessitoota saba Waaqayyoo guddaadha ija Waaqayyoo duratti. Kanaaf cubbuun kun eessayyuu jira waan ta'eef mana Waaqayyoo keessatti yoo argine yoo rakkina hin qabu inni jedhamu fuula Waaqayyoo duratti fudhatama argachuu hin danda'u. Kanaaf egaa ija kanaatiin yeroo ilaallu sagaleen Waaqayyoo ammas waa'ee cubbuu gadi fageenya nutti himu baay'ee qaba. Waaqayyoo gaa kan addaan nu baase inni guddaan iyyuu cubbuudha waan ta'eef. Cubbuutu nuuf Waaqa keenya gidduu gale. Namni tokko gaa waa'ee cubbuu ogummaa gadi fagaataa qabaachuutu isaaf ta'a. Yoo dhuguma cubbuu isaa darbee fayyina dhugaa argachuu hin barbaada yoo ta'e. Kanaaf sagalee Waaqayyoo keessatti waa'ee cubbuu iddoon isaas egaa yeroon isaas iddoon isaas waan nan ayyamneef sagalee kana gabaabsuudhaaf han barbaada bal'isee dubbachuu hin danda'u jechuudha. Kutaa cubbuu gurguddaa lama dubbachuudhaaf barbaada. Inni jalqabaa sagalee Waaqayyoo keessatti akkuma arginu Qorontos isa jalqabaa boqonnaa 6 lakkoofsa 18-19 irratti garbichi Waaqayyoo Phaawulos waa'ee cubbuu iddoo gurguddaa lamatti gargar argina. Ilaa akkas jedha sagalee Waaqayyoo. Halalummaa baqadhaa. Cubbuu namni hojjetu keessaa warri kaan hundinuu dhagna namaa hin tuqanii. Namni halaleen garuu dhagna isaa irratti cubbuu hojjeta. Dhagni keessan mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiraatu akka ta'e hin beektaniiree jedhe dubbata. Maal jechuudha? Cubbuu hundumaa safara tokko irra kaa'uun hin danda'amu jedhe Phaawulos. Cubbuun nan'a namaa irratti hojjetamutu jira. Cubbuun nan'a namaa keessaa alatti hojjetamutu jira. Cubbuun inni nan'a namaa irratti hojjetu halalummaa jedhe fakkeenya fudhateera. Ejja inni akka homoseksuwaalitii kun nan'a ofiisaa irratti cubbuu hojjetamudha jedhe kaataagorii addaa keessa kaa'ee argina sagaleen Waaqayyoo. Maal jechuudha kun? Sagaleen Waaqayyoo ammas Isaayyaas 66 lakkoofsa 1-2 keessatti waan dubbatu guddaatu jira. Maal jedhee? Waaqni teessoo kootii lafti ejjeta miilla kootiiti. Eessatti mana naaf ijaartu? Manni isin naaf ijaartan eessaa jedhee Waaqayyootu gaafatu argina. Maal jechuudha? Waaqayyo mana harkaan ijaarame keessa jiraata miti. Waaqayyo hawwiinsaa inni guddaan akeekisaa inni guddaan jireenya namaa mana isaa godhachuudha. Kanuma sagantaan Waaqayyo fayyina keessatti hojjechuudhaaf barbaadu. Waaqayyo jireenya tokko keenya keessa jiraachuu. Egaa Waaqayyo hawwiinsaa ana keessa jiraachuu isin keessa jiraachuudha ta'e waa'ee mana isaatii hin dhimma Waaqayyo. Mana ulaa Waaqaa dhiisee dhufe itti gale kanaa hin dhimma Waaqayyo. Cubbuun nanna keenya irratti hojjetamu kanaaf isa miidha. Cubbuu guddaa ta'e kan inni ilaalamuuf kanaaf. Ijoolleen Waaqayyoo cubbuu kanaa gituma wagga kaanitti ilaaluun isaaniif hin ta'u. Humna waldaa haqa kan nyaachaa jiru, humna tajaajiltootaa nyaachaa kan jiru, cubbuu nanna isaanii irratti hojjetamutu jireenya waldaa keessa waan jiruufidha. Homoseksuwaalitiin isaan keessaa inni guddaan nanna hafuurri qulqulluu keessa buluudhaaf barbaadu keessa isa irratti cubbuu hojjeta, isa irratti yakka hojjeta, isa irratti daba hojjeta. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo waan kanaa kaataagorii addaatti ilaala. Guddisee addaan baasee ilaala. Lammaffaan cubbuu geggeessitoonni hojjetan. Akkuma sila dubbadhe cubbuun inni kun amma mana Waaqayyoo keessa galuu isaa duwwaa otoo hin ta'in geggeessitoota mana Waaqayyoo, bulchitoota mana Waaqayyoo, Waaqayyo karaa isaanii darbee saba isaa karaa waganni qaqqabuudhaaf qopheeffate keessa ofii isaa galchee jira. Sagaleen Waaqayyoo akka nutti dubbatu gaa yaadni geggeessaatii fi hubannaan geggeessaa safara Waaqayyoo iddoo tokko irratti hojjechuu isaatiitii fi isa guddaadha.
Kanaaf Waaqayyo maal jedha? Nama akka garaa kootiin argadhe jedhe. Maal jechuudha? Namni akka Daawit kan akka garaa Waaqayyoo ta'e yeroo inni bulchaa ta'u, yeroo inni geggeessaa saba Waaqayyoo ta'u, Waaqayyo yaada garaa isaatii saba sana irratti hojjechuu danda'a jechuudha. Cubbuun yeroo geggeessitoota Waaqayyoo keessa galu, cubbuun mana Waaqayyoo warra bulchaniif warra geggeessan keessa yeroo galu, iddoo sana ta'anii humna Waaqayyoof abdii Waaqayyoo eeggachuutu hin danda'amu. Sadaffaa, cubbuu mana Waaqayyoo keessatti hojjetamudha. Mana Waaqayyoo irratti kan hojjetamu duwwaa otoo hin ta'in saba Waaqayyoo jechuu kooti amma mana Waaqayyoo yeroo jedhu tokkummaa qulqullootaa gidduutti cubbuu hojjetamu. Hisqeel boqonnaa 8-10 dhaqanii yoo ilaaltan geggeessitoonni mana Waaqayyoo keenyan duubatti hojii isaan hojjetan arge Waaqayyo ija isaatiin. Hisqeel garbicha isaatiin keenyan kana urii keessa darbiitii ilaali wanta geggeessitoonni saba kootiin irratti hojjechaa jiran jedhe. Kana booddee ulfinni Waaqayyoo mana isaarraa ka'eetu irraa jalaan magaalaa keessa gaara biyyattiitti dhiyoo jiru irra taa'ee achiitii akka inni magaalaa sana dhiisee adeeme dubbata sagaleen Waaqayyoo. Cubbuun mana Waaqayyoo keessatti hojjetamu hinaaffaa Waaqayyoo kaasa waan ta'eef.